Ashama akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabaloo Teek Armoo bifa ajaa'iba ta'een gammachuun guddaan ta'e wayii natti dhaga'amaa jira. Asumaan isiniin galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. YouTube chaanaaliin koo namoota sabiskiraayibaroota 1,000 ol waan naaf ga'aniif kun bifa kanaan YouTube'nis baga gammaddee congratulation jedhee muuzii hedduu walitti haree naaf fidee jira. Kunis oolmaa keessan irraan kan ka'edha. Sabiskiraayib gootanii viidiyoo kana daawwattanii hanga har'aatti kan na bira dhaabbachaa turtan ulfaadhaa galatooma hordoftoota koo isiniin jechuun barbaada. Ammallee wachaa horii waan hin gootin jiruuf viidiyoon gadhiisuu sirriitti daawwachuudhaan sa'aatii yookaan wachaa horii koo akkanaaf dabaltaniin kabajaan asumaan isin gaafadha. Viidiyoo koo laayik godhaa akkasumallee yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa. Warri sabiskiraayib hin goone laayikii gochuun viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf na gargaara waan ta'eef laayikii godhaa, sabiskiraayibii godhaa, koomentii illee godhaa jechuudha. Isin na jajjabeessinaan viidiyoo baay'ee babbareedaa ta'e qabadheen isiniif dhiyaadha. Yeroo hundumaan isiniin jechuu barbaada. Gamanumaan galatooma ulfaadhaa. Thank you very much my family isiniin jechuu barbaada hundi keessan. Egaa hanga har'aatti viidiyoon gadhiisu kan daawwachaa turtanis kan ganaa dhuftanii daawwachuudhaaf viidiyoo isa kana ilaalaa jirtanis akka gara fuulduraatti na bira dhaabbattan kabaja guddaan isin gaafadha. Egaa ammallee yaada qabdan koomentii naa barreessaa. Viidiyoo kana nu hojjedhu kanarratti viidiyoo nu hojjedhudhaati waan gaaffii isinitti ta'e natti himaa natti ergaa karaa keessaa karaa toora tiiktookii koo Dabaloo Teek jedhus na erguu dandeessu. Akkasumas karaa telegiraamii Dabaloo Teek jedhus naaf erguu dandeessu. Waan gaaffii isinitti ta'u kam hunduma isaa yoo natti ergitan hojjedhe isinii deebisuu nan danda'a. Kabajamaa ulfaadhaa bakka jiranitti galatoomaa. Ciao. Viidiyoo bareedaa qabadhe hanga isinii dhufutti viidiyoo tokko gadhiisuufan jedha waan ta'eef itti aansuun akka daawwattanii isin affeera. Bye bye.